Hasham harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota kiyyaa bakka jirtanitti nageenyi fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif baay'atu jechuun jaaladha. Jirra jirtu uummata gashtii ani jira galata waaqayyoo akkam jirtu turtiin jiruuf jireenyi maal fakkaata simbira ana bira baay'ee bareedaadha. Akkasuma kan biyya keessaa kan biyya alaa akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti waaqayyoo haa galatu. Ramadaanni isin bira maal fakkaata akkasuma immoo Bolonni koo kiristaanaa tsumaaf saganni maal fakkaatan isiniin jedha waaqayyoo haa galatu ana bira baay'ee gaariidhaan isiniin jechuu barbaada. Jabaadhaa Ramadaan illee ji'a muraasa tafe kan kiristaanaa illee ganaa ji'a tokko wayii akkasina fakkaata. Jabaadhaa waaqayyoo guyyaa qaba isiniin jechuu barbaada. Asumatti aansee warreen maatii nuuf taatanii koomentii barreessaa laayikii sheerii gochaa na jabeessaa jirtan galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Galanni keessan bilisummaa haa ta'uun isiniin jedha. Hundumti keessanuu naaf ulfaadhaa naaf galatoomaa. Koomentii keessan illee dubbisee koomentii keessan illee waan baay'ee nama jajjabeessu hin jira. Akkasumas immoo kan nama qeequs hin jira. Warreen nama qeeqxanis immoo dhiisaa isiniin jedha. Warreen waan gaarii barreessitanis immoo itti fufaa waan gaarii barreessaa isiniin jechuu barbaada. Hundumti keessan iyyuu galatoomaa ulfaadhaa. Ammas immoo deebi'ee warroonni toomaatiin nuun ta'in nu hordofaa jirtan sabiskiraayib godhaa nu hordofaa nutis gara fuulduraatti golaa dormaa keessaa banii waan gaggaarii waan barumsa irraa barattan irratti hojjechuudhaaf qophiidha. Hundumti keessan sabiskiraayib godhaa sheer godhaa viidiyoo koo gaafa jalqabdan laayik sheeriidhaan jalqabaa isiniin jechuu barbaada. Egaa yaadni har'a qabadhee dhufe tokko wanta baay'ee tokko biyya keenya keessatti ta'aa jiru. Waan baay'ee nama gaddisiisu tokko waan amma natti dhaga'ame tokko yookiin amma ina hagale tokko dubbachuu dhufe jechaadha. Maaliif sababni isaa yoo jettanii akkuma beekamu manni keenya waldoo baay'ee rakkataa jira jechaadha. Kanaaf osoo kutaadhaan osoo amantiidhaan osoo zarii lammiidhaan jennee namni kamiyyuu amma sa'aatii kanatti namni kamiyyuu akka tsoomirra jiru beekamaadha. Kanaaf mee haaluma keessa jirtan keessa taa'atii utuma saanaa dhiqxanii utuma maal jettanii waaqayyoon kadhadhaa. Warri musliimaas du'aa godhaa. Maaliif biyyi keenya garuu akkatti rakkataa jiru? Maaliif akka uummanni keenya akkatti dhumaa jiru? Nu qofaatu ollaan irratti hafuuf natti fakkaata. Yeroo taa'eetti yaadu, yeroo taa'ee hassaabu, nu qofaatu gara ollaan kana irratti hafuuf malee biyya keenya keessaa ishiin xiqqoo baatee galuu dadhabaa jirti. Akkuma argitan yeroo darbee daa'imoota keessaa ija isaanii keessaa guuranii bakka hin taanetti guuranii gara jabeenya biyya keenyaa baay'ee nama gaddisiisa. Garuu waaqayyo waan godheef qaba. Waaqayyo guyyaa eega akka keenya nariifatu nuti ariifachuu dandeenya. Nuti waa baay'eetti muddamuu dandeenya. Garuu waaqayyo akka keenya nariifatu obsa barbaachisa waan hundumtu rabbiin obsa nuuf haa kennu. Obsa isaa nuuf haa kennu waaqayyo malee baay'ee tokko ulfaata waa'ee biyya keenyaa yoo ilaalle baay'ee nama gaddisiisa. Haati keenya baatee galuu dadhabaa jirti. Obboleessi keenya obboleettiin keenya. Uummanni lafarraa amma dhalataa deemu dhumaa deemaa jira. Maaltu lafarratti hafa? Maaltu lafarra jira? Haati hiyyeessaa qalamaa jirti. Abbaan hiyyeessaa qalamaa jira. Mee kadhannaan gara waaqayyootti cimaa obboloota koo kun cubbuu keenyarraa kan ka'edha. Kun jibba keenyarraa kan ka'edha. Dubartiin walaa fuutu gaafa jedhame dhiirri walaa fuudhu gaafa jedhame kun maalirraa dhufe kun cubbuu keenyarraa sadeemaa jira. Kun wal fa'uu keenya wal jibbuu keenyarraadha. Osoo nuti wal jaalanne osoo nuti waliif abboomamne waaqayyo ija araaraatiin gara keenyatti deebi'uu danda'a. Baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo waa'ee biyya keenyaa dubbannu hojiiyyuu gaafa na wallaalchisu haa jiranii. Yeroon waa'ee biyya keenyaa yaadu baay'ee natti dhaga'ama maaliif akka ta'e hin beeku. Amma dhalatu reenfallee iddootti awwaalamu dhabamaa jira bara. Reenfallee saree waraabessan nyaataa jira. Maaliif garuu Itoophiyaan maaliif dacheen keenya maaliif hadhaa'e garuu? Garuu waaqayyo guyyaa eega hundumtuu obsa barbaachisa. Yoo obsine waaqayyo garuu araaraan gara biyya keenyaatti deebi'uu danda'a. Garuu obsa amma yoomitti obsaan eegaa kan jedhu baay'een jiraachuu danda'a. Amma yoomitti obsinaa obboleessi keenya obboleettiin keenya dhume haati keenya dhume kan jedhan baay'ee isaanii jiru. Akkasuma golormaa keessatti kan umurii isaanii rakkina biyya keenyaa ilaalanii umurii isaanii dabarsaa jiran. Umurii isaanii kan gubaa jiran baay'eetu jira. Imimmaan isaanii kan dhangalaasaa jiran baay'eetu jira. Maaliif nyaanna malee nutti hin goru. Sababni isaa waa'ee biyya keenyaa yaadaa oolla waan ta'eef waa'ee haadha keenya maal dhageenyaa jenna waan ta'eef
mee hundumti keessan yaada qalbii keessanii jijjiirradha waaqayyoon kadhadhaa obboloota koo amantuma qabdaniin gara waaqayyootti iyyaa waanuma yoodhuma kadhannee rabbiin nutti araaramee biyya keenyaaf nagaa deebisuu danda'a dacheen keenya maaliif abaarame laata of gaafadhaame sababbii eenyuuf abaarame dacheen keenya jedhaati dura dacheen keenya Itoophiyaan qilleensa haaraatu qilleensa haa ture biyya keenya nama baay'ee taawwa ture amma Itoophiyaa moo jedhee namni xireeffateera waaqayyo nagaa biyya keenyaaf haa deebisu amma yeroo darbe tokko torbeema kana keessa dhuma tsoomni kun qabame hiriyaa koo tokko naa bilbilte ture naa bilbiltee maal jetti seetanii hiriyaan koo kun Oromoodha ishii waliin galtummoo Amaaraadha turte dhaggeeffadhaa sirriitti waarraa barattu nunuu gola ormaa keessa teennee lammiidhaan wal qoodaa jirra zariidhaan wal qoodaa jirra gola ofiishiitii akka Itoophiyaa sa'aatii 3 walakkaatti kaati ishii Oromoo kana immoo sa'aatii 12tti kaafti ture intalli sun sa'aatii 12tti kaafti ishiin kuni aaddisiidha ganaa afaan hin beektu ishiin sun kan mana sana turtedha maal gooti ishiidhaan ka'iiti kana hunda as addee jetteetti agarsiifte kushiinaallee mana hundaatti agarsiifte ofiishiitti deebitee rafti ture gaafa deebitee raftu ishiin kun bo'aatuma as addaatee qulqulleessiteetu yeroo ishiin fixxee waan hundumaa xumurtee jettu gara uffata miicaa maashina iyyisiisu yeroo dhattu ishiin kun kaati maaliif yoo maashinni sun iyyee jarri hin ka'u waanta ta'eef mee ilaalaa isinitti dhagaamu gola ormaa keessa teenyeeyyuu lammiidhaan wal qoonnee afaaniin wal qoonnee zariidhaan wal qoonneetu wal miidhaa jirra gola ormaa keessa teenye baay'ee tokkoon boosi ture ijoollonni baay'een isa ishiin boosu kana amma hiriyaan koo maaliif achi dhattee ishiin kun mana haadhaa hojjetu lama ta'anii jechaadha jarri kun lamaan ishiin anatti himte kun immoo mana ilma niitii hojjettecha ilma jaartii hojjettechaadha kanaaf gaafa dhattuu mucayyoon kun akkanadha sa'aatii kanatti an ka'aa teessee kushiina fa'aa teessee mugdeechaadha kun haaddisiidha ganaa afaan hin beektu nama afaan hin beekne nama ganaa reef ji'a lamaati garuu kun nurraa barbaachisa guyyaa tokko barri kun hin darba guyyaa tokko barri gaarii dhufuu danda'a guyyaa tokko keessa waaqayyo waan gaarii gochuu danda'a lakkii obboloota koo waliin qoodinaa waliin miidhinaa waaqayyo kana nurraan jaalatu baay'ee tokkoon gadde jechaadha gaafa kana dhaga'u gaafa mimmaashi suura kaastee natti argitu baay'ee tokkoon gadde baay'ee natti dhaga'ame maaliif dur abboonni keenya haadhonni keenya zarii lammiidhaan wal qoodaan jiranii bara guyyaa tokko namni wal qoodee hin jiru waluma keessa oola wal wajjin nyaata wal wajjin dhuga wal kabaja wal jaallata haadhonni keenya abboonni keenya nutoo maaliif waan hin taane biqilchina nutoo maaliif waan hin taane facaafna abbaan bor waan nu facaafate hammata har'aaf ishii lafarraa nutti toluu danda'a borsamii irratti waan hin taane hammachuu lafa kanarraa nutti baduu wayya adaraa keessan obboloota tokko obboleetti keessan obboleessa keessan jaaladhaa yoo wal jaalanne qofa dhaka waan gaarii argachuu dandeenyu amma wal hin jaalannetti omaa gatii hin qabu mucayyoon kun ishii kana akka Itoophiyaa sa'aatii 12tti kaasteetu hojii hojjechiifti ture ofiishiitti akka maadaamitti ciiftee ofiishiitti ciiftee jechaadha garuu mucayyoon kun waan afaan hin beekne waan ganaa jala mataa ta'e ishii jetteen hojjetti ture gaafa kanarraa omaa gamnaan fi hojiin umaatti baay'annaan gamnaan fi bakka mucayyoon kun gara biiroo bilbilattee bakka ani dadhabee jira hojiin isaanii humnaa olidha sa'aatii 12tti ka'aa sa'aatii 12tti yoon ilaala halkan sa'aatii ishinitti ciiftu laala saudii warri jirtan hin beektu sa'aatii kam akka ciisan ramadaana keessa ramadaana irratti sa'aatii kam akka ciisan ni beektu warri saudi arabiyaa keessa hojjetan anillee dubaayii ni hojjedha sa'aatii kana ciiftee sa'aatii 12tti ka'uu jechuun baay'ee ulfaataadha obboloota koo mee bakka ishee obbuusaa ilaala ani baay'ee natti dhaga'ame ture waan dubbadhu na wallaale ture sanaan booda naa jijjiiraa malee ani danda'e hojjechuu hin dandeenye lamataan keessa darbee na kuffisuuf jedha jettee gaaffitti bilbiltu warri biiroo sun immoo niitiin sun firmaadhaan qaama muluu hojjetamee biiroodha waan dhaqeef itti bilbilanii gaafa gaafatan lakki mana koo keessa hojiin humti miidhuyyuu hin jiru sa'aatii ammanaatti ka'u sarraatanyaan lamadha jettiin jaartiin niitiin kun gaafa akkas jettu lakki ana sa'aatii 12tti na kaafti kan mana kana hundumaa hojjetee fixu anaa jettee himatte mucaan kun gaafa jettee himattu amma jarri kuni waan godhan wallaala waan jedhan wallaala maaliif wal qooddu isini nuti Itoophiyaan fira tokko nama tokko jenneetu walitti isin finne malee nama biraa fiduu wallaallee miti ittiin jedhan gaafa mana jedhanii mucayyoo ishii silaati dura waggaa dheeraa hojjette sana baasanii ishee addisii qofaan bisanii jarri kun gaafa ishee addisii qofaan bisanii maaliif sababni kun maaliin irraan itti dhufe sababa wal jibbuuti biyya keenya keessaa wal jibbuu biyya ormaa keessatti wal jibbuu lakkee obboloota koo gola ormaa keessatti illee wal hin jibbiina wal jaaladhaa yoo argatan yoo ruuzii cilfaa gimmaash argatan qixxeetti radhaa waliin nyaadhaa wal hin jibbiina dhugaa baay'ee tokko waan nama gaddisiisuun torbee kana keessa kana namni tokko hojjechaadha Itoophiyuma jechuudhaan iyyuu kan wal barbaadee wal dhabu immoo baay'ee isaaniitu jira bara garuu immoo tokko waan hin taane facaasa
garuu obboloota koo dhiifama naa godhaa yoon dogoggoree dhugaa baay'ee waan natti dhaga'ame fan dubbadhe daraa keessa wal gorfadhaa waaqayyoon kadhadhaa biyya keenya hundumti keessa like share